Nagaan jaalalli araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya biraa bakka jirtanii fi lafa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kabajamootaa fi jaallatamootaa maatii Waaqayyoo bakka isin jirtanitti ayyaanni gooftaa kootii fayyisaa koo Yesuus Kiristoos biraa dachaadhaan isiniif haa danoomu. Akkam jirtu nagaa keessanii jireenya fuuraa jiruun foonii turtiin gooftaa wajjin hundumtuu gaariidha miti. Waaqayyo abbaa keenya fayyisaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Ani obboleessa keessan biraa wanti hundumtuu gaariidha. Eegumsa Waaqayyoon naa godhee tola Waaqayyo naaf tole irraa kan ka'e deebi'ee gidduu keessanitti argamee tan jira. Waaqayyo inni yeroo eebbifamaa kana nuu kenne maqaan isaa haa eebbifamu. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa Waaqayyo ayyaana nuu baay'isee barumsa baay'ee murteessaa ta'ee fi baay'ee barbaachisaa ta'e tokko walii wajjiniin jalqabnee turre. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irra dhaabbachuudhaan dubbii Waaqayyoo walii wajjiniin jalqabne. Kutaa sana akkuma isin dubbistan egaa amma firdiin warra Yesuus Kiristoositti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru kan jedhu walii wajjiniin dubbii jalqabne. Akkasuma Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 33 hanga 4, boqonnaa 10 lakkoofsa 4 fi Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irra kan jiru irra dhaabbanne amma Waaqayyo ayyaana nuu baay'ise. Amma inni ofii isaatii nutti dubbate waan guddaa walii wajjin dubbachuu jalqabnee turre. Arras Waaqayyo ayyaana nuu baay'isee gidduu keessanitti argamee tan jira. Waaqayyo amma nu gargaare kutaa irratti dhaabne irraa itti fufnee walii wajjin baranna. Wanti Waaqayyo kutaa kana keessatti nu barsiisu waan jireenya keenya wajjiniin wal qabatu, waan galgala keenya wajjiniin wal qabatu, waan qabeenya nuyi eeggannuu fi qabeenya nuyi qabnu qabeenya lakkaawwannu wajjin wal qabatu waan ta'eef yaada keenya guutuu walii ergisuudhaan dubbii Waaqayyo walii wajjiniin haa barannuun dhaamsa koo isa kabajaa fi jaalalaa wajjin yeroo hundumaa isinii dhiyaatudha. Waaqayyo akka nutti dubbatuu fi mataa keenya, laphee keenya, jireenya keenya fuula Waaqayyootti dhiyeessinee Waaqayyo naa kadhannu. Waaqayyo abbaa keenya, fayyisaa keenya, jaalallee keenya isa dhugaa, isa amanamaa. Gargaarsaaf gaarummaa nu oolte hundumaaf tola maqaa keetiitiif galanni karaa ilma kee karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dachaadhaan siif haa baay'atu. Ayyaana kee nuu baay'istee, gaarummaa kee nutti agarsiistee, fuula keetti akka argamnu, fuula kee akka dhaabbannu, fuula keetti akka dhiyaannu, fuula keetti dhiyaannee immoo sirraa biddeena jireenyaa kana akka nyaannu carraa waan nuu kenniteef ulfaadha. Ammas akkuma amala keenyaa sirraa dhaga'uudhaaf gara keetti dhufneerra. Atis akkuma amala kee haalli keenya too nu hin daangessin, toos hin daangessin maqaa Yesuusiin nutti dubbadhu. Ayyaana ittiin dubbatan mucaa keessa dadhabaadhaa baay'ise. Warra dubbii kana dhaga'an qixa isaan jiranitti dubbii kana akka ta'utti dhaga'uu akka isaan danda'anii fi ayyaana isaan ittiin hubatan maqaa Yesuusiin isaanii baay'ise. Kana hunda waan gootuuf ulfaadha. Gidduu keenyatti argame. Karaa kamiiniyyuu ilma kee Yesuusiin isa yeroo hundumaa agarsiisuun eebuu kee ta'e sana nutti agarsiisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Galanni guddaan Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Walitti fufiinsaan tajaajila kadhatarra waan jiruuf sagaleen koo baay'ee na qabamaadha. Kanaaf suutuma hidheen akkasin hin jeeqnetti baay'ee ol hin kaasu sagalee koo xiqqeessee dubbachuudhaaf yaala. Hafuurri qulqulluun na gargaara. Egaa Waaqayyo nu gargaaree barnoota keenya guyyaa kaleessaa wajjiniin jalqabne keessatti waa'ee firdii walii wajjiniin ilaallee turre. Waa'ee firdii gaafa kaafnu firdiin bakka gurguddoo 5tti akka qoodamu akkasuma firdiin 5 kun immoo wantoota gurguddoo 4 akka isaan adda wal baasan firdii tokko irraa adda baasuudhaaf safartuuwwan gurguddoo 4 akka fayyadamnu waan bal'aa seensa irratti walii wajjiniin kaasne kutaawwan firdii 5 keessaa isa jalqabaa firdii cubbuu amantootaa irratti raawwatame irratti walii wajjiniin dubbii bal'aa hafuurri qulqulluun nutti dubbatee wajjin haasa'aa turre jechuudha. Firdii cubbuu amantootaa irratti raawwatu jechuun waggaa 2000 kanaan dura Golgoota irratti dhagna Yesuus irratti bakka bu'iinsaan kan raawwate
cubbuu sana akka ta'e cubbuu irratti gatii yookiin firdii waaqayyoo fudhatee akka ta'e cubbuun sun cubbuu keenya akka ta'e Kiristoos cubbuu keenya malee ofii cubbuu akka hin qabne macaafni qulqulluun nutti hima. Sana wajjinii wal qabatee eddanni cubbuu keenya irratti adaba fudhatee yookaan murtoo fudhatee dheekkamsa fudhatee nuti gara firdii utuu hin ta'in gara jireenyaatti akka darbine walii wajjiniin ilaallee turree jechuudha. Gosoota firdii isa lammaffaa irratti kan nuti walii wajjiniin ilaallu firdii dhagna amanaa irratti faradamudha. Dhagna amanaa gaafa jennu foon amanaa irratti jechuudha. Inni kun yeroon isaa limitidii miti. Yeroo kamillee bakka kamitti iyyuu kan inni dhagna amanaa irratti fudhatu jechuudha. Sababiin isaa sababii qalbii diddiirrachuu dhabuutiin yaada garaa aareeffachuu dhabuutiin amanaa irratti kan inni fudhatamu. Yaada garaa aareeffachuu fi yaada garaa geeddarachuu gidduu garaagarummaatu jira. Yaada garaa geeddarachuun warra hin amaniin warra gooftaa Yesuus hin beekin ganaa Yesuus Kiristoos hin baranii karaa irra turaniirraa gara karaa biraatti warra jijjiirratanidha. Inni kun du'a bara baraa jalaa gara jireenya bara baraatti darbuudhaaf yaada garaa geeddaramudha. Yaada garaa aareeffachuun garuu utuma wajjin hin jirtuu sababoota garaa garaatiin hariiroo shaakaare hariiroo keesii garaa garaatiin tuttuqame hariiroo sana deebisanii fayyisuudhaaf yaada garaa aareeffachuu jechuudha. Fakkeenyaaf nama baay'ee jaallattu tokko keesii ta'e irratti wal dhabde yookiin sitti balleessee yookiin itti balleessite keesii ta'e irratti wal dhabde nama sana wajjiniin yeroof wal coftee jechuudha. Wal coftee gargar baatee keessi kee immoo sitti toluu didee nama sana araarfattee deebi'uudhaaf dogoggora kee himtee namichi dhiifama sii godhee hariiroo keessan deebiftanii aareessuu jechuudha. Yaada garaa aareeffachuun. Kanaaf amanaan warri gooftaa Yesuusitti amananii yaada garaa geeddaratu otoo hin ta'in yaada garaa aareeffatu. Yaada garaa kan aareeffatan immoo du'a bara baraatiif otoo hin ta'in hariiroo ofii cimsuudhaaf jechuudha. Yaada garaa geeddarachuun du'a bara baraa jalaa gara jireenyaatti darbuu yoo ta'u, yaada garaa ofii aareeffachuun immoo hariiroo ofii cimsuudhaaf jechuudha. So yaada garaa isaa aareeffachuu diduudhaan amanaan tokko Waaqayyo dhagna isaa irratti adabbii ergaa jechuudha. In adabaa jechuudha. Isa kana macaafa qulqulluu keessaa kutaa garaa garaa ilaalla. Kutaa adabbii yookiin firdii Waaqayyoo isa dhagna amanaa irratti raawwatamudha jechuudha. Amanaan sababa kamiin iyyuu cubbuu yoo hojjete ofirratti muruudhaaf qalbii aareeffatee gara Waaqayyootti deebi'uudhaan dhiifama argachuu hin danda'a. Amma qalbii aareeffachuu yookiin yaada garaa aareeffachuun yaada garaa aareeffachuudhaan gara Waaqayyootti maal ta'uu danda'a? Deebi'uu danda'a jechuudha. Kana gochuudhaa yoo baate kana jechuun maal jechuudha? Utuu Waaqayyoo wajjin jiru Kiristoos wajjin hariiroo utuu qabu mucaa Waaqayyoo ta'ee otoo jiru qaama Kiristoos ta'ee otoo jiru sababa garaa garaatiin gaafa jennu harkisaa fedhii fooniitiin ta'uu danda'a. Sossobbii seexanaatiin ta'uu danda'a. Hawwii ijaatiin ta'uu danda'a. Jireenyaan kooruu ta'uu danda'a. Dhiibbaa garaa garaatiin namni cubbuu hojjeta jechuudha. Cubbuu hojjechuu jechuun baay'ee cubbuun namoonni hatuu, sobuu, ejjuu, cubbuuwwan gurguddaa godhanii lakkaa'anii wantoota kan biroo immoo fakkeenyaaf amii namatti hammeenya yaaduu kana kan fakkaatan wanti xiqqaa wayii immoo cubbuu xiqqaa godhanii lakkaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf namichi sangaa hate tokko namichi marfee hate tokko hattuudha lachanuu fuula Waaqayyootti yakka. Yakki xiqqaaf guddaa hin qabu. Bu'aansaa garuu guddaaf xiqqaa ta'uu danda'a. Yakka yookiin cubbuu jechuun maal jechuudha? Seera Waaqayyoo irra darbuu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Seera Waaqayyoo irra maal ta'uu jechuudha? Seera Waaqayyoo irra darbuu, seera Waaqayyoo irra ce'uu, Waaqayyoof abboomamuu diduudha jechuudha. So namni
keesii garaa garaatiin egaa keesiiwwan amma isinii kaase sana irratti hundaa'uudhaan yaada garaa cubbuu hojjetee yaada garaasaa aareeffatee gocha isaatti gaabbee cubbuu isaa himatee cubbuu sanarraa immoo deebi'ee gara fuula Waaqayyootti in argamu yoo ta'e Waaqayyo akka fedha isaa fi akkaataa hojii isaatiin dhagna isaatii irratti akkasumas faayidaawwan biyya lafaa keessa jiraniinis isa adabuu danda'a jechuudha. Dhagna amanaa irratti ta'uu danda'a, fedhii isaa irratti ta'uu danda'a, sikkeettii yookiin fiixa bahii isaa irratti ta'uu danda'a jechuudha. In adabaa jechuudha. Bu'aan isaa maalinni qajeelchuu soroorsuudhaaf. Fakkeenyaaf mucaa waggaa 4 yookiin waggaa 5 yoo inni bilbila kee lafaan dha'e irru kuttaa jechuudha harka isaa keessa. Mucaan sun akka du'uuf otoo hin ta'in, akka baduuf otoo hin ta'in, akka miidhamuuf akka harki isaa cabuuf otoo hin ta'in, kanatti adabduuf maal akka inni ta'uu fi naamusa isaa sana akka inni sirreeffatuuf jechuudha. Kanaaf waa'ee dhagna amanaa irratti firdii faradamuu gaafa yaannu maal keessaa ba'uu danda'utu dura jiraataa firdii bara baraa yookaan immoo teessoo adii fuulduratti teessoo Waaqayyo teessoo adii fuulduratti adaba Waaqayyo kennu murtoo Waaqayyo kennu isa du'oota warra du'an irratti kennamu sana irratti isa Waaqayyo kennu kan amantootaa goonee safaruu fi lakkaa'uu hin qabnu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo nama qalbii akka inni jijjiirratu hafuurri qulqulluun isa ceephaa. Fakkeenyaaf amanaan tokko dhuguma amanaa sirriidha taanaan cubbuu keessatti ni kufa. Karaa garaa garaatiin jechuudha. Baay'een keenya cubbuu hojjechaa oolla dhugaa dubbachuudhaaf. Namni akkamitti akka inni ergamaa Waaqayyoof gochuudhaa yaadu, akkamitti akka inni qajeelaaf gochuudhaa yaadu hin beeku malee guyyaa guyyaatti hin dogoggora. Sababiin isaa waan xiqqaa waan guddaa hin qabu cubbuun isiniin jedheera. Waan hedduu irratti cubbuu goona. Garuu maa inni qalbii keenya jijjiirranna, yaada garaa keenyaa aareeffanna. Gooftaa wajjiniin hariiroo keenya cimsanna jechuudha. Dhiifama gaafanna Waaqayyoon. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kana kan goonuuf hafuurri qulqulluun gaafa nuyi seera Waaqayyoo irra darbine, gaafa nuyi seera Waaqayyoo irra ceene, seera Waaqayyoo irra akka darbine, gochi nuti gochaa jirru sirrii akka hin taane hafuurri qulqulluun maal godha jechuudha. Nutti himaa jechuudha. Nutti haasa'a jechuudha. Nutti agarsiisa jechuudha. Soo maal goona jechuudha. Kanarraa fayyinee yaada garaa keenyaa aareeffannee Waaqayyo wajjin jiraanna. Sanan goonu yoo ta'e garuu dhagna keenya irratti, fayyaa keenya irratti, milkaa'ina keenya irratti, daandii keenya irratti karaa garaa garaatiin Waaqayyo nu adabaa jechuudha. Kan inni nu adabuuf naamusa keenya akka sirreeffannuuf malee jireenya bara baraa akka dhabnuuf miti. Isa kana sirriitti akka sirnaa hubattan nan barbaada. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Utuu of irratti arginee nuyi of irratti murreerra ta'e Waaqayyo nutti hin faradu ture. Yeroo ammaa nutti faradamu immoo firdiin bara baraa biyya lafaa wajjin akka nutti hin faradamnetti gooftichi akkasitti adabee nutti faradee jedhu baatanii adabee nu qajeelchaa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 31 fi 32 dubbisuu dandeessu jechuudha. Asitti maal jedha barreessaan ergaa kanaa Phaawulosi utuu nuti ofirratti argine ofirratti murreerra ta'e nuti ofitti murree sirrii miti. Gochi ati goote kun sirrii miti. Seera Waaqayyoo irra darbite. Abboommii Waaqayyoo irra darbite. Kanaaf sirrii waan hin taaneef yaada garaa kee geeddaradhu jennee ofumaa ofitti himnee of ceephaanee foon keenya ifannee iddootti otoo deebinee adabni kun nutti hin dhufu. Nuti kana gochuu gaafa dinnu garuu inni maal nu godheedhaa? Nu adabaadha. Nu qajeelcha. Adabee nu qajeelchaadha. Maaliif nu adabammoo? Argitanii laa dubbisaa macaafa qulqulluu kutaa kana. Maaliif nu adabaa? Firdiin bara baraa biyya lafaa wajjin akka nutti hin dhufnetti haleluuyaa. Warra firdii bara baraa fudhatan wajjin akka nutti hin faradamnetti adabee nu qajeelchaadha. Callisee nu ilaalu. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf macaafni qulqulluun Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti Waaqayyo wanta ilmaaniif godhamuun ta'u isiniif hin godha. Ilmi abbaan isaa barsiisuudhaaf hin adabne immoo isa kamiree? Argitanii? Akkuma abbaan ilma isaa yookaan mucaa isaa adabee shonxoxee qimmiidee ifatee nyaaratti guuree harcummeedhaan garafee
faayidaa inni barbaadu wayii jalaa dhoowwate akkuma inni barsiisuudhaa adabu Waaqayyo warra kan isaatii. Kana jechuun warra amananii fayyan, warra Kiristoosiin lammaffaa dhalatan, qulqulloota utuu Kiristoosii wajjin jiranuu sababoota garaagaraatiin harkifamanii gufatanii cubbuutti kufan maal godhaa? In adabaa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Iddoo kanatti wanti sirriitti nuti hubachuu qabnu kan inni adabuuf yoo nuti uf adabuu baanneedha. Yoo nuti uf adabuu baanne gaafa jennu yaada garaa keenyaa geeddarachuu yoo baanne ija jabinaan dinnee cubbuu shaakala godhachuutti gaafa nuti deemnu Waaqayyo nu adabaa jechuudha. Adabbiin kun dadhabbii qaamaarraa jalqabee, milkaa'ina dhabuurraa jalqabee, gammachuu dhabuurraa jalqabee hanga du'a fooniitti deemuu danda'a jechuudha. Du'a lubbuu miti amma du'a fooniitti. Sababiin Waaqayyo adabbii kana nu adabuuf yoo dhageenyee sirranneef amala keenya sirreeffannee hariiroo keenya aareeffannee isa wajjiniin yaada garaa keenyaa gee aareeffannee isa wajjiniin hariiroo fayyaadhaanii eenyummaa keenya sirrii sana agarsiifnee akka jiraannuuf jechuudha. Yoo kana dinne immoo maal godhaa? Qajeelchee adabbiidhaanii biyya lafaa wajjin akka nutti hin faradamneef dursee firdii biyya lafaa otoo hin eegiin foon keenya irratti faraduudhaanii nu kaasaa jechuudha. Fakkeenya tokko isinii fudhadha akka isinii galutti. Fakkeenyaaf ambaasaaddarri Itoophiyaa ardii Ameerikaa keessa yookiin magaalaa Ameerikaa magaalaa Kansas City yookaan Waashingten DC haa jennu magaalaa tokko keessaa jiraata haa jennu. Eenyu? Dippiloomaasiin Itoophiyaa ambaasaaddarri yookaan qonsilli Itoophiyaa. Qonsilli Itoophiyaa kuni biyya Ameerikaatti dhaqee yakka garaagaraa keenyaaf yakka gudeeddii ta'uu danda'a, yakka annaa ta'uu danda'a, yakka malaammaltummaa ta'uu danda'a. Waan hedduu kaasuu dandeenya. Yoo raawwate namichi kuni Ameerikaan lammii koo irratti miidhaa raawwate jettee rukutuu mana hidhaa galchuu hin dandeessu. Kan ishiin gootu maalinni Itoophiyaa himatti jechuudha. Namicha dhiiftee eenyu himatti? Itoophiyaa himatti jechuudha. Itoophiyaan immoo namicha sana maal godhaa? Naamusa eegamuun naamusa ambaasaaddarummaa isaa waan hin eegnee fi aangoo sana irraa mulqee gara Itoophiyaatti deebisaa jechuudha. Gara Itoophiyaatti deebisa. Aangoo irraa mulqee jechuudha. Gara Itoophiyaatti deebiseetu aangoo sana irraa kaasaa jechuudha. Hidhuun hin barbaachisa yoo ta'e hidha jechuudha. Waaqayyo garuu amanaan tokko didee baazawee nuti ambaasaaddaroota Kiristoos. Macaafni qulqulluun kutaa hedduu keessatti we are ambassadors of Jesus Christ. Nuti qoonsiila Kiristoos akka ta'an, ambaasaaddaroota Kiristoos akka ta'an macaafni qulqulluun nutti hima jechuudha. Praise God. So namni kun ambaasaadara ta'ee biyya kana dhufee kaayyoo fi akeeka Waaqayyoo ajandaa Waaqayyoo in hojjetu yoo ta'e Waaqayyo maal godhaa? In adabaa jechuudha. Adabee namichi sirraa'u yoo ta'e namichi Waaqayyo akkuma Itoophiyaan ambaasaadaricha kaastu Waaqayyo fooniin illee isa kaasuu danda'a jechuudha. Kun hundumtuu garuu yoo namichi dhageettii qabaate, yoo namichi Waaqayyoon dhagaye adabbii sanarraa hin barata yoo ta'e dheekkamsa rukuchaa Waaqayyo, qonxoxxee Waaqayyo, ifannaa Waaqayyo sanarraa hin barata yoo ta'e namichi qalbii akka diddiirratuuf, akka haareeffatuuf. Argitanii namichi hin dida yoo ta'e garuu akka inni eenyu wajjin biyya lafaa wajjin akka ittiin faradamneef duuti bara baraa akka ittiin faradamneefidha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. So ergaa Qorontoos duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 31 hanga 32 Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 7tti ilaaltu jechuudha. Waaqayyo wanta ilmaaniif godhamuun ta'u isiniif hin godhaa. Akkuma abbaan mucaasaa adabu ifatu gaarii gochuudhaaf akka inni encourage godhu Waaqayyo nu barsiisuudhaaf maal godhaa? Nu adabaa. Ilmi abbaan isaa sana adabne inni kan eenyu tureera. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanatti fufee kan jirus yoo dubbisne natti tola. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ergaa Phexros duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 17. Galanni Yesuus haa ta'u. Dubbisnu ergaa Phexros isa duraa. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. See gooftaa koo si haa galatu. Ergaa Phexros duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 17. Yeroon firdiin kennamu ga'eera. Firdiin kunis warra mana Waaqayyoo keessatti in jalqabama.
argitanii erga dura nutti in jalqabama ta'ee dhumni warra wangeela waaqayyoo amanuu didanii maal haa ta'ure? Caaffanni qulqullaa'aan namni qajeelaan fayyuun rakkinaan erga ta'e namni waaqayyo malee jiraatuu fi namni cubbamaan attam ta'uuf jiraree hin jedha. Kanaanis warri akka jaalala waaqayyootti dhiphatan iyyuu gaarii hojjechuudhaan lubbuu isaanii uumaa isaanii isa amanamaatti hadaraa haa kennatanii jedha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Xiqsii hedduu tokkoffaa Qorontos 5:5 Saamu'eel 2:7 lakkoofsa 14-15 boqonnaa 12 lakkoofsa 3 tokkoffaa Xiimotewos 1:20 ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa as keessatti firdii gulantaa lammaffaa keessatti kan nuti ilaalle maal inni? Firdii dhagna amanaa yookiin foon amanaa irratti raawwatamu jechuudha. Firdiin kun yeroo kamiyyuu iddoo kamittiyyuu raawwatama jechuudha. Gaafa amanaan cubbuu hojjetee qalbii diddiirratee yaada garaa aareeffatee waaqayyotti deebi'uu gaafa didu daandii isaa amaarraa deebi'uu waaqayyo namni gaafa didu waaqayyo ni adaba jechuudha. Kan inni adabuuf immoo adabeessa qajeelchuudhaaf tokko yoo namichi nagaa ta'e namichi naga'u yoo ta'e immoo biyya lafaa wajjin firdiin biyya lafaatti faradamu akkasatti hin faradamneef jedheeti waaqayyo kun isa adabuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Isa kana firdii dhagna amanaa irratti faradamuudha jechuudha isa lammaffaan. Eshi firdii inni lammaffaa kanaan edda xumurree firdii isa sadaffaa walii wajjiniin haa ilaallu. Firdiin inni sadaffaan immoo hojii amantootaa irratti faradama. Inni sun dhagna amantootaa irratti, inni kun immoo hojii amantootaa irratti jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Keesii isaa sirriitti, sababii isaa, bu'aa isaa sirriitti naa ilaala. Adabbiin inni jalqabaa inni cubbuu amantootaa irratti raawwatamu bu'aansaa du'a Kiristoosii fi qajeelummaa warra Kiristoositti amananiiti. Inni lammaffaa immoo adabbiin sababii adabbiiti bu'aansaa. Adabbii jechuun naamusa qajeelchuu. Yoo namichi sirraa'u ta'e immoo namichi jallootaaf amoota wajjiniin akka hin duunee fi gidduu galuudha jechuudha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Inni sadaffaan kun immoo hojii amantootaa irratti kan inni raawwatamu. Inni kun immoo maal wajjiniin wal qabataa? Gonfoo wajjiniin wal qabataa jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Yeroo kam raawwatama? Yeroo Kiristoos deebi'ee dhufuudha. Bakki isaa waaqa irratti yookaan samii irratti jechuudha. Bu'aan isaa immoo gatii yookaan badhaasa gonfoo fudhachuu yookiin fudhachuu dhabuudha jechuudha. Ofii isaatii garuu in oola jechuudha. Firdiin foon amanaa irratti raawwatamu. Firdiin hojii amantootaa irratti raawwatamu. Firdiin hojii keenya irratti raawwatamu dhimma gonfoo wajjin wal qabatuudha malee dhimma jireenya bara baraa wajjin wal qabatu miti jechuudha. Dhimmi gonfoo immoo dhimma hojii keenya wajjin wal qabatu malee naamusa keenya wajjin wal qabatuudha malee dhimma fayyina keenya wajjin wal qabatu miti jechuudha. Namoonni baay'een kan isaan godhan asitti jechuudha. Namni tokko cubbuu yoo hojjete in adabama. Adabbiin isaa garuu yookiin adabbiisa marsaa tokkoffaati, marsaa lammaffaati yookiin adabbiisa marsaa sadaffaa kana ta'a jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kiristoos cubbuu keenya dhagna isaatiin fannoo irratti yoo baate iyyuu akkasuma waaqayyo cubbuu keenya deebi'ee yaadadhu jedhee waadaa kan nuu gale yoo ta'e iyyuu hojiin keenya hundi gara firdiitti akka dhiyaatu immoo macaafni qulqulluun waan nutti himuu fi kana hubachuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Hojiin keenya in safaramaa jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Fakkeenyaaf tajaajilli anammas hin tajaajilaa jiru kun in safaramaa jira jechuudha. Waaqayyo tajaajila kana kanaaf tajaajilte jedhee badhaasa naa kenna yookiin immoo kanaaf tajaajilte jedhee badhaasa na dhoowwata jechuudha. Gonfoo na dhoowwata jechuudha. Gonfoo dhabuuf argachuu danda'a jechuudha kiristaanni tokko jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Amma nuti kan dadhabnuuf, kan gatii kan falluuf, irriba kan dhabnuuf, amma waaqayyo ayyaana nuu baay'ise gatii kan fallee kan isin tajaajillu jireenya bara baraa argachuuf otoo hin ta'in gonfoo argachuudhaaf jechuudha. Namni jireenya bara baraa argachuudhaaf hin tajaajilu. Jireenya bara baraa argachuudhaaf amanuu qofa. Gonfoo argachuudhaaf immoo dadhabuu qabna jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Egaa
mana dhagna keenya keessa jiraannus isarraa fagaannus gooftaa biratti fudhatamoo akka taanuuf hin dhimmina. Namni adduma addaan dhagna isaa kanatti utuu jiruu gaariis ta'ee amaas ta'ee akkuma hojjete itti waan isaaf ta'u akka argatuuf nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuudhaaf jirra. Inni kun isa dagama lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 9 hanga 10 jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Tiksii biraas ni dubbisa. Ati garuu maaliif obboleessa keetti faraddaree yookiis ati maaliif obboleessa kee ceephaatare? Hundumti keenya barcuma firdii Waaqayyoo duratti dhiyaachuuf jirra. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Barcuma firdii Waaqayyoo duratti Roomee boqonnaa 14 lakkoofsa 10 jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Argitanii inni kun Waaqayyoo Haleluuyaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Barcuma firdii Waaqayyoo duratti hin dhiyaanna. Kan nuti dhiyaannuuf maalinni hojii keenya irratti gatii argachuudhaaf jechuudha. Kutaan macaafa qulqulluu armaan olitti caqasaman lamaanuu waa'ee amantootaa qofa akka ta'e ifatti jechuudha. Ifatti baruu danda'u dura jiraata. Kutaa lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 10 keessatti Phaawulos waa'ee keenyaaf kan inni barreesse haala lamaan keessaa isa tokko keessaa akka jiraannu dhagna keenya keessa jiraachuu yookiis dhagna keenya irraa fagaannee gooftaa wajjin jiraachuudha. Jechoota akkasii kana immoo namoota hin amaniin fayyadamuun hin danda'amu. Iddoo yookaan haala lamaanuu keessatti jechuunis dhagna keenya keessa jiraannes yookiis yoo dhagna keenya irraa fagaannes gooftaa gammachiisuudhaaf hin dhimmina jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa dubbisa lammataa Roomee 14:10 keessatti immoo jechoota nuti obboleessa jedhan kutaa dubbisaan kun amantootaaf qofa ta'uu isaa kan nu hubachiisudha jechuudha. Hafuurri qulqulluun warra fayyanii fi warra hin fayyin matumaa akkasitti waliin rukutu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana dubbii Waaqayyoo irraa akka ta'utti qoqqoonnee ilaaluun nurra jiraata jechuudha. Kutaan dubbisaa inni kanatti aanee jiru immoo akkaataa firdiin hojii amantootaa irratti faradamu itti raawwatamu nutti agarsiisa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Asuma dura kaa'ame sana malee homtinuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 5 dubbisaa jira jechuudha. Hundeen dura kaa'ame sunis Yesuus Kiristoos. Namni warqeedhaan, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessaan yookiis mukaan, citaadhaan, offaadhaanis hundicha irratti ni ijaara. Hojiin nama adduma addaa maal akka ta'e ibiddi qoree hin mul'isa. Hojiin namicha isa irratti ijaaree utuu hin gubatiin yoo hafe namichi gatii kan jedhu sun maal agarsiisa? Badhaasa yookaan gonfoo jechuudha. Isaa hin fudhata. Hojiin akka namni ibidda keessaa ba'etti hojiin namichaa yoo duraa gubate garuu inni gatii isaa hin dhaba. Gatii kan jedhu maal jenneerraa? Badhaasa jenneerraa jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee ofii isaatii garuu akka nama ibidda keessa ba'eetti in oolaadha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Hojiin namichaa maal ta'uu danda'a? Gubachuu danda'a jechuudha. Hojiin namichaa yoo gubates gubachuudhaa yoo baates namichi ni oola. Yoo gubate akka nama ibidda keessa darbeetti tashamaa qaaniidhaan jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Garuu maal ta'a? Ofii isaatii maal ta'a? In oolaa jechuudha. Waa'ee lubbuu keenyaa irratti firdiin akka hin jirre nutti hima jechuudha. Kanaaf hojii gaarii hojjechuun immoo badhaasaaf fuula ergamootaatti, fuula kumaatamaatti, fuula namoota danuutti badhaafamuudhaaf yookaan badhaasa fudhachuudhaaf nu dandeessisa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kutaaleen dubbisa armaan gaditti jiran immoo yeroo firdiin kun itti raawwatamutu nuuf ibsa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Tokkoffaa ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota wajjin dhufuuf jira. Yommus adduma addaan akka hojii isaatiitti gatii isaaniif hin kennu. Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 27 jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Inni kun maal nutti agarsiisa? Hojii amanaa irratti firdii faradamuudha jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ayyaana in argatta. Isaan waan siif deebisan hin qaban. Waaqayyo garuu du'aa ka'uu qajeelotaatti siif hin deebisa. Luqaas boqonnaa 14:13-14 ilaaluu dandeessu. Kanaafis yeroon utuu hin ga'iin, gooftaan utuu hin dhufiin isin hin faradinaa. Innoo
waan dukkana keessa dhokatee jiru ifatti hin baasa. Gaafas adduma addaan Waaqayyo biraa galata argachuudhaaf jirra. Hojiin namoota hedda madaalame jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Asitti baay'ee dubbadhee darbuu kan hin barbaadu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 11 fi 15 irratti Phaawulos waa'ee jechoota ogummaa fayyadamee jechuudha. Jechoota ogummaa fayyadamee waa'ee mana ijaartotaati kan inni haasa'u. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waa'ee warra kamii? Waa'ee warra mana ijaaraniiti. Waa'ee mana ijaartotaati kan inni haasa'u. Namoonni hundeen tokko kaa'ameera. Hundeen sun eenyuun Kiristoos. Namoonni immoo hundee sanarratti hundee dhugaa tokkicha kaa'ame sanarratti akka humna isaaniitti haleluuyaa in ijaaruudha. Meetii, warqee, sibiila gati jabeessa, muka, offaa, galabaadhaanis maal godhachaa in ijaaraa jechuudha. Warri duraa sadan warra badhaasa nuu ta'an warra ibidda keessa darbanidha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Maal jedhaa? Warqeedhaan tokko, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessaan. Isaan kun maalinni warra ibidda keessa darban jechuudha. Hojii namaa, hojii gaarii isa fuula Waaqayyootti gonfoo argachiisan, badhaasa argachiisan, reward warra nu godhan jechuudha. Ittaanee mukaan, citaadhaan, offaadhaanis kan jedhu inni kun immoo maal nutti agarsiisa? Wanta gubatu, wanta cinca'u, wanta ibidda keessa hin darbin. Haleluuyaa nutti agarsiisa jechuudha. Waaqayyo ayyaana nuuf haa baay'isu. Hundi keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin warra dadhabanii dhama'anii harka duwwaa galan akka hin taane Gooftaan hunda keenyaaf ayyaana haa baay'isu jechuudha. Macaafni qulqulluun ifatti waan nutti dubbatuuf. Tiksiin biraa kanaafis yeroon utuu hin ga'iin Gooftaan utuu hin dhufin oogeen sana isinii dubbiseera. Kunoo ani dafee nan dhufa. Gatii isaa ani adduma addaan akka hojii isaatiitti namaaf kennus fidee nan dhufa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12. Haleluuyaa. Ani nan dhufa. Gatii isaa adduma addaan hojii isaatiif kennamus maal godheetan dhufa? Fideetan dhufa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoo. Kanaa achis gonfoo qajeelummaa anaaf kaa'amee jira. Gooftichi abbaan firdii inni qajeelaan guyyaa sanatti gonficha anaaf in kenna. Lammaffaa Xiimotewos 4:8. Iddoo firdiin kun itti raawwatamu immoo Tasalonqee isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 hanga 17 ilaaluu dandeenya. Dabalataanis wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 24 fi hanga 30 ilaaluu dandeenya jechuudha. Kutaa lamaan kana dubbiseetan waan xiqqoo eddan dubbadhee booddee yaada koo walitti qabuudhaaf yaala jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Tasalonqee isa duraa boqonnaa 4 Ameen. Boqonnaa 4 16 hanga 17. Ati ofii kee barsiisa kees sorry nan dogoggoree tiksii biraan baasee na okkalchaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo baay'ee nutti dubbachaa jira. 4:16 hanga 17. Thank you Lord. Sagaleen guddisee nama abboomu. Sagaleen hangafa ergamootaa in dhaga'ama. Malakkanni Waaqayyoos in afuufama. Kana hundumaa wajjin Gooftaan Waaqa irraa gadi in bu'a. Warri Kiristoositti amananii du'an dura du'aa hin kaafamu. Kana booddees nuyi warri utuu hin du'iin afne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti Goofticha simachuudhaaf duumessa keessa ol in butama. Ergasii yeroo hundumaa Gooftaa bira in jiraanna. Kanaafis dubbii kanaan wal jajjabeessaa jedha jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 24 hanga 30 itti dabalaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaa barumsa keenya guyyaa har'aa keessatti kan walii wajjin ilaalle Hafuurri Qulqulluun ayyaana inni nu baay'iseen firdiiwwan lama jechuudha. Firdiiwwan lamaan kun tokko
firdii dhagna amanaa irratti raawwatamu yoo ta'u, inni lammaffaan immoo firdii hojii amanaa irratti raawwatamu jechuudha. Firdiin dhagna amanaa irratti raawwatamu yeroo hundumaa bakka hundumaatti amma nuyi naamusa keenya sirreeffannee amala keenya sirreeffannee Kiristoos wajjiniin hariiroo keenya fooyyeffannee isa wajjiniin jiraannutti jechuudha. Amala keenya sirreeffannu yoo ta'e immoo akka nuyi biyya lafaa wajjin jalloota wajjin warra gooftaa hin beekne Kiristoosiin hin beekne wajjin akka nutti hin faradamnee fi firdii bara baraa jalaa nu baasuudhaaf Waaqayyo adabbii keenya hanga adaba du'a fooniitti gochuu danda'a jechuudha. Adabbii warra amananii. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Adabbiin kun amma du'a fooniitti ta'uu danda'a jechuudha. Yoo isaan yaada garaa geeddarachuu baatan jechuudha. Garuu adabbiin kun qajeelchuudhaaf adabbiin inni hojii amantootaa irratti kennamu kun immoo maal inni gonfoodhaan wajjin wal qabata jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Hojiin keenya wanti nuti hojjenne hundumtuu galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf kiristaanonni yeroo hundumaa hojii isaanii eeggachuu danda'u kan macaafni qulqulluun jedhuuf. Yeroo hundumaa akka tajaajiltootaatti akka warra Waaqayyotti dubbachaa jirutti dhaamsinan isinii dhaamu hojii keessan eeggachuu qabdu. Sababiin isaa waan nu yarra dhoksaatti goonu Waaqayyo ifatti baasaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Waan ati dhoksaatti gootu Waaqayyo ifatti baasa. Waan ati suuqatti, waan namni suuqatti godhu. Kan inni suuqaa ifatti baasuuf immoo nu balleessuuf utuu hin ta'in gonfoo keenyaaf jechuudha. Saaxilamnee gonfoo dhabnee jireenya bara baraa ni qabaannaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ofii isaatii garuu maaliin taa'edha? Akka nama ibidda keessa ba'etti in oolaa'edha jechuudha. Sun sheemiidha fuula Waaqayyoottis, fuula ergamootaattis, fuula qulqullootaattis. Kanaaf akka amanaa tokkootti, akka tajaajilaa tokkootti Waaqayyo ayyaana nu baay'isee amma fuula Waaqayyoo jirrutti galabaadhaan, offaadhaan, akkasumas citaadhaan akka ijaarre warqiidhaan, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessaan akka ijaaru hojiin keenya fuula Waaqayyootti ibiddicha keessa darbee fuula Waaqayyootti galataaf, gatiidhaaf, badhaasaaf akka inni nu dhaabuu fi hojii keenya eeggachuu danda'uudha jechuudha. Amanaan du'a bara baraa sodaatee otoo hin ta'in jireenyi isaa, naamusti isaa, eenyummaa isaa waan ta'eef lafa kanarratti eenyummaa isaa eeggachuun isarra jiraata jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf namni tokko hojii qajeelaa ofiisaatii hojjetee qajeelaa hin ta'u, hojii qajeelaa hojjetee hin fayyu gaafa jennu namni sun edda fayyee akka barbaadetti haa jiraatu miti. Macaafni qulqulluun ergaa Roomee keessatti namni akkamittiin akka inni qajeelaa ta'u nutti himee booddee Yaaqoob keessatti immoo namni qajeelaan kun akkamittiin akka inni jiraatu nutti himaa jechuudha. Hojii Kiristoos hojjetuun, hojii Kiristoos raawwatuun, gocha Kiristoos godhuun qajeelota taane jireenya bara baraa edda arganne fayyina keenya immoo hojii gaarii hojjechuudhaan agarsiisna jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf waa'ee firdii gaafa kaafnu firdii gosa sadii ilaalleerra jechuudha. Firdii cubbuu amanaa irratti raawwatamu, fannoo qaraaniyoo irratti, dhagna Kiristoos irratti, du'a Kiristoos bu'aansaa, qajeelummaansaa immoo bu'aasaa akka inni ta'e. Inni lammaffaan firdii dhagna amanaa irratti raawwatamu, amanaa qajeelchuudhaaf, soroorsuudhaaf, yaada garaa akka inni aareeffatu gochuudhaaf, du'a bara baraa akka inni hin duune gochuudhaaf jenne firdiin inni sadaffaan hojii amantootaa irratti yookaan hojii amanaa irratti kan raawwatamu. Firdiin kun amanaan gonfoo dhabuu fi gonfoo argachuu jechuudha. Haleluuyaa. Hojiin isaa ibidda keessa yoo darbe namichi gatii gonfoo akka badhaasaatti hin fudhata. Riwaardiin ta'a kirooniidha jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaa utuu yeroo qabaanne yeroo bal'aa wajjin hin turre gonfoon gosa shantu jira macaafa qulqulluu keessa. Gonfoo gammachuu, gonfoo moo'ichaa kan jedhu gosa gonfoo shantu jira jechuudha. Isa kam kan jedhu yeroo biraa ilaalla. Ayyaanni Waaqayyoo nuuf haa baay'atu. Ammaaf achi keessa yoo hin galee guyyoota isin wajjin qabutti diiteelii barumsa amma kanaa ilaalu waan hin dandeenyeef waa'ee firdii duwwaa walii wajjin ilaalla jechuudha. Ammaaf gosa firdii sadii ajjeefneerra jechuudha. Haleluuyaa. Waa'ee cubbuu gaafa yaannu cubbuu isa har'aa, isa boruu, isa dheengaddaa. Isa gara darbee cubbuu keenya hundumaa Kiristoos gatii kanfaleera jechuudha. Nuti isanni gatii kanfalee naaf kanfalame jennee risiitii sana amantiidhaan fudhachuudha jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Inni kan biraan
dhaqna amantoota irratti isa ilaalle hojii amantoota irratti ilaalle jechuudha. Guyyaa boruu yookaan guyyaa itti aanu Waaqayyoo na gargaaree barumsa kana fixuun qaba jedhee waan ani yaaduuf deebi'een dhufa. Gosa firdii isa arfaffaa fi isa shanaffaa waliin wajjin ilaallaa jechuudha. Maybe yeroo wajjin dabarsinu kana keessatti waan guddaa akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Barumsa keenya guyyaa har'aa asuma irrattan goolaba. Abbaa keenya fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ijaa gargaarsa kee, ijaa tola kee, ijaa arjummaa kee fi amanamummaa kee hundumaa maqaa jaallatamaa ilma kee gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ayyaana kee nuu baay'istee gaarummaa nutti agarsiistee eegumsa keessa guddaa sanaan arjummaa keessa guddaa sanaan jabeenya keessa guddaa sanaan waan nu tajaajilteef sagalee kee akka kanatti dhageenyeettiin akka jiraannuuf Waaqayyo gidduu keenyatti waan dhangalaafteef dhugaa dubbii keetii waan nu ibsiteef golgaa ija keenya irraa waan tarsaatteef galanni guddaan siif haa ta'u. Ammas waan tokko sin kadhadha. Yaa Waaqayyo nyaanni ga'aan kan warra ga'aniiti jetteetta. Dubbiin keessa kumatti dubbata kuma garbichi kee Phaawulos jedhu kana mannaa koottaa dhugaa dubbachaa karaa hundumaan gara Kiristoos isa mataa nuu ta'eettiin guddanna akkuma jedhu gara mataatti guddachuu akka dandeenyu. Guddinni keenya gara isteejii utuu hin ta'in, guddinni keenya gara raajii tokko utuu hin ta'in, guddinni keenya gara faarfataa tokko, gara nama beekamaa tokko utuu hin ta'in, guddinni keenya gara keetti ta'uu akka danda'uuf maqaa Yesuus Kiristoosiin dhoowwaa malee dubbii kee nutti dhangalaasi. Ija keenya irraa qurceen haguuggiin nuuf haa qabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin kee nuuf haa ifu. Haleluuyaa. Hafuurri qulqulluun yaa Waaqayyo dubbii kana barsiisee eenyummaa keenya irkattummaa xobbootaa jalaa hirkattummaa biyya lafaa jalaa nu haa baasu. Sagalee kee waan nu ergitee ulfaadhu. Isa dhageenyeen jiraachuu nu gargaara. Ammas nutti dubbadhu. Isa dhageenye kana jireenya keenya keessatti nu bal'isi. Karaa barbaaddeen sagalee kee nu ergi. Jireenya keenya ijaari. Kana hunda waan gootuuf ulfaadhu. Kanaan kan morman dubbii kee nu keessaa bu'achuu kan barbaadan macci hafuuraa maa hojiin dukkanaa kan dhaamanaa ta'an ayyaana keetiin nu wajjin ta'i. Eegumsa keetiin nu wajjin ta'i. Maqaa jaallatamaa ilma kee gooftaa Yesuusiin ameen. Ameen. Gooftaan koo sin eebbisu. Ayyaanni Waaqayyo sin haa baay'atu. Eebbifamaa.